قوس جواد جواد قوس يبرسي بين درانو لا والله درانا بيت لا لي نوني كم يو كسمو يو آتي أنكارات آتي وانت قبلسن حاجة تجيتي تتينجا جتي الرارجة أجت درامنتي وتاكي أمان سيف تجمرت تانن حاجة جاه الرارجة توت يسوبات تانن أكيد الرارجة تا أكيد نما لينا من سيف تا درا وفا من سيسي وفا مني أنا وانت كنا نقولها يو بيوم موتر وبتراه نديه وجت أمان تانن نم لست أمانة نما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كهوني كوجمتو تداوتو تكينا أكم جرتنا النجاجرة الحمد لله رب العالمين. الرجي بيرفجرة الرمال كواتير فتونا نجتا وان هراوان ران كواتين نفنسني كواتير في داوتو تكينا أكما متدوري رتي أرجتان كنا osoo dhokattanuu akka jiruun isin mooyanne osoo rakkoo keessan dhoksittanuu akka rakkinni isin mooyanne jedha mata dureen kiyya maaliif kana jettee onaan jettan daawwattoota kiyya keessaa daawwattoota kiyya akkan kabaju akkan jaaladhu keessaa namni wayii karaa imootiin dhufe koomeentiin si gaafachuuf nama hedduutu yaada irratti kenna gara nama yoo si gaafadhe si bichatu yaada irratti kenna yaada kana mootu yoo itti ka'amantu taate gara chaanalii keetti illee dhuftee akka viidiyoo irraa nu hojjettu naan jedhanii gaafina gaafatanii jiranii gaafina gaafatanii immoo baay'ee na bohaarsee baay'ee na bashannansiise illee waan ta'eef yaani ani gara kiyyaa guyyaa tokko gaafina akkana dhufe dhayyaanne waan ta'eef amma immoo eega dhufe baay'ee waan ittiin gammadee ittiin booneef yaani dhufe daawwattoota kiyya wajjin maaliif irraa hin haasofne maaliif daawwattoonni kiyya irraa hin barne jedhanii dhufe daawwattoota keenya inni suni maal yoo naan jettan haga xumura viidiyoo keenya wajjin turu na dhageeffadhaa malee isinitti mufanii qophiidha. Viidiyoo immoo laayikii gochuun jammara ittiin kafalamu waan ta'eef laayikii godhaan na fayyada waan ta'eef daawwattoota kiyya isiniin jedha. Yaadichi immoo maal yoo naan jettan kallattii maal itti isinii seena yaadicha isinitti deebisuuf dhageeffachuuf akka isin gaaggaatan dhugaa rabbi abdii qaba. Daawwattoota kiyya keessa inni namni bilee yaada na kenne yaada gaafina gaafate hin jedheera gaafin sun illee maal yoo ta'e maal yoo naan jettan Aisha nam youtuber Oromoo illee baay'eetu jira youtuber keessattuu youtuberoon Oromoo kabeenu hedduutu jira warroonni kunniin waan akkanaan qaban warroota Oromoo keessa jechuudha yeroo baay'ee yaani bakkuma arganitti hojjetan viidiyoo ummanni kunniin kushinan jedhu alan jedhu manan jedhu gaadan jedhu saalonin jedhu baadiyan jedhu kataman jedhu bakka argetti hojjeta ummanni Oromoo mootu yeroo baay'ee bakka yaani kwaaliti eeggatanii dhufuudhaaf baay'ee cannaqamanii ati garuu kanarraa adda maaltu adda si godhe yanaan jette daawwattoota keessa nam tokko dhiimuudhaan dhufanii gaafin isillee irratti ka xiyyeeffate maal akka ta'e beektan daawwattoota kiyya ati yeroo baay'ee maaltu karaan kakka hayya daawwattoota keenya deebi'ee dhufee jira namatu karaan kakkee addaan nafute ijoolleen hin jirtu mana barumsaa deemanii anaaf rayyaan bichatu mana jira kanaafuu yoo nan dhufee karaan kakkeellee irratti banuu qabaa akka duraanii qalbiin hin jiru kana fakkaata daawwattoota kee deebi'ee dhufee jira gaafin isillee irratti xiyyeeffate jedhe dhaabina fakkaata akka yaadadhutti yeroo baay'ee ani fooziyaan osoo nyaata hojjetaa yeroolee kushiinaatti karaan irratti hojjenna kushiinaatti yommuu ta'u akkuma isin beektan gana bolokkeetti walitti kakkaa'ame malee inillee lassanamne yaani qalamii dibamuun haa ta'uti nuun lassanamne kanarraa kan ka'e akkamitti ati namni biraa warroonni biraa jechuudha warroonni Oromoo ta'an protokoolii isaanii eeganii ani saaloonitti yookaan bakka gaariitti hojjechuudhaaf baay'ee cannaqamanii yaani meekaappii adda addaatiin bareechuuf wanta adda addaatiin haala kanaan baay'ee cannaqamanii hojjetanii ati garuu garri biraa haa ta'u ishii saalooniin haa ta'u ishii kifiliin hirriba haa ta'u rakkoo hin qabu kushiinaa san keessatti illee viidiyoo hojjettes ni gadi dhiifta akkamitti akkatti ani ofitti amanamummaa akkanaa kana eessaa fuutee naan jette obboleetti yaa gaafin kee gaafii bareedaadha gaafii iddas nama jedhuudha gaafii namni illee irraa waa barata jedhee ani yaadudha gaafii kana gaafachuu keetiif dhugaa rabbi guddaan si galateeffadha obboleetti yaa yookaan viidiyoo kiyya kan naa dhageettu ta'e koomenti na barreessee jira viidiyoo kiyya kana ka dhageettu yoo ta'e guddaa si galateeffadha guddaa si jaalladha guddaa si kabaja siin jedha gaafii keetiif garuu deebii dheerseetiin sii qaba obboleetti yaa si bichaaf osoo hin taane namoota hedduutti gaafii ta'uu danda'a waan ta'eef deebii isaa dheerinaan isinii qaba daawwattoota keenya
Maali ofitti amanamummaan akkanaa akka isin naan jette kanaa miti kana caala ofitti amanamuu qabna obboleeyyan kiyya. Sababni isaallee yoo ani ofitti hin amanin, yoo ani ofiin hin boonin, yoo ani wanta ittiin jiraadhu san irraa hin gammanne ta'e eenyutu irraa naa gammada. Ani sa'aatii kamuu yaani 24 sa'aatii guyyaa tokko keessatti dibba kiyya kana keessa yaani haala jireenya kiyya keessa asuma keessa oola bayullee asuma deebi'ee gala jechuudha. Isin viidiyoo daqiiqaa meeqa waraaba? Yoo guddate daqiiqaa 10-15 isin kadhaisu ani itti jiraadha garuu. Shinu yaani waan baay'ee nama dabbaruudha. Waan isin dho'isu isin ija keessanii ilaaluun isin dabbara jedhee yoo isin dho'ise ani mootu ittiin jiraachuun akka hin dabbarre. Kana jecha anuu naa ta'e itti jiraachaa jira. Daawwattoota kiyyallee yoo ta'eef ilaalan yoo dabbara hin dhiisa. Kana jecha wanta an dho'isu tokkollee jiraachuu hin qabu. Maaliif jireenya kiyyaa namnaan jiraatu? Jireenya kiyyaa namnaa sirreessuu hin danda'u. Inshaallah biizinallaa anumatu dalageetu hin sirreeffadha jedhee abdii qaba. Ofitti amanama immoo akka sirreeffadhu akka rabbilee na gargaaru akka illee dalageetu hin sirreeffadhu immoo abdii guddaa qaba. Inshaallah rabbii kiyyaadha. Kana jecha ofitti amanamummaan dirqama barbaachisa. Warra miidiyaa kanarratti bayaniitiin miidiyaa irratti hojjetan haa ta'uti warrummaanii dhuunfaa isaaniitti mana isaanii keessa jireenya isaanii jiraatanuyyuu ofitti amanamummaa qabaachuun dirqama kenna. Maaliif kana jettoo naan jettan yoo ofitti hin amanne eenyutu nutti amana? Eenyu nu amana eenyu nutti amana? Dura nutuyyuu ani hin dandaya. Ani waan kana gochuu hin dandaya. Ani wanti kun ani sirreessuu dandaya. Boru sirreessuu dandaya. Inni na sirreessu ana isa sirreessa malee jennee yoo nu amanne namni illee nutti amana. Namni illee nu hin boonu. Dura nuuf hin boonuu qabna eenyummaa kenna. Bareedee fokkadhee diimadhee gurraachadhee alhamdulillah rabbi na uume kaaliin jechuudha ka eenyummaa uume. Kana jecha wanta rabbiin naa kenne alhamdulillah kan harkiyyaan sirreessuu danda'u kan dhiisiti kan rabbiin naa kennes kan harkiyyaan sirreessuu dandees alhamdulillah jedhee itti amane yoo mataa kiyya amansiise ni sirreessa jedheetini yaada. Yookaan itti gaddaa'u harka kiyyan biyya kanatti bakka achitti viidiyoo hojjechuun qabu. Har'a saaloon hin jeeqama jira bakka. Eeyyummaa ofiifitti waamudha kun. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e kun ofuma ofiitii eeyyummaa ofiitti waamudha. Isa san anatu tolcha malee inni sun nan tolchu. Namni irraa saalfadhu sun naa sirreessuu hin danda'u. Anumatu sirreeffachuu danda'a. Kana jecha hiyyummaa osoo dho'isinu hiyyummaanuyyuu akka nu dho'isine isin jedha daawwattoota keenya. Maaliif kana jette yoo jettan nu dho'isuu dandeetti hiyyummaan dhugaa rabbi nu dho'isuu dandeetti. Akkam nu dho'isti yoo naan jettan fakkeenyaaf warra yuutuubii chaanaalii kana banatee hin dalagu yoo ilaalle yoo har'a kushiinaatti dho'isuuf rakkadhee viidiyoo hojjechuu dhiise. Odoo kushiinaa sanitti fakkeenyaaf warroonni nyaatu agarsiisuu barbaadu dirqama kushiinatti yoo hin bareenneef jedhee yoo har'a viidiyoo tokko silaa hojjedhu dhiise har'a mootu manyita yaani kifilii hirribaatitti viidiyoo hojjechuun barbaachisaa yaani kifilii hirribaatti wal qabate yoo akka ta'u ta'e garuu sababa algaan kiyyan bareenneef sababa kumsaatiin kiyyan bareenneef sababa shaantaan kifilii keessa qabu bareenneef yoo viidiyoo dhiise kuni ufuma kiyyaa jireenya kiyya akka namootatu taasisa jechuudha. Akka jireenyi kiyya namootatu nu taasisa. Kana jecha daawwattoota keenya osoo hiyyummaan nu hin moo'atin nu hiyyummaa yaani jireenya hiyyummaa itti jedhu dhiifama naa godhaati. Jireenyi keenya osoo isin nu moo'atin nuti isa moo'achuu qabna. Sababni kana isin jedheef illee daawwattoota kiyya osumaan waan hin taane mana kiyya keessa reennee sodaanee dhodhoisinu akka jireenyi dhuftee akka nu ol hin baane nu dhoisine isin jedha. Sababni kan nu dhoisuu dandeetti jireenya nu moo'attee ani kalaas nama keessaa nu baasuu dandeetti. Yoo nu tattaafannee nama harkaan bahin qabdee nu hidhuu dandeetti. Karaa jecha tattaafachuu qabna. Wanta naa ta'e ani itti amanee jiraadhu eenyummaanuu ta'uu hin fudhata ta'uu hin baatu dhiisuu danda'a. Karaa jecha ani jireenya kiyya mana kiyya dhoisuuf wanta hojjechuu qaburraa daanga'uu tasallee hin qabu. Tasallee ani kana jedhee amana. Ofitti amanamummaa jechuun waa hedduun. Nama tokkotu jira. Namni wanni biraa haa ta'u dhiisi mana isaa dhiisi yaani wanta adda addaa meeshaalee adda addaa dhiisi. Kana dho'isuu bichaa ofii isaati akkatti kaameraa kana filifiitti achi ba'ee dubbachuun hedduu ulfaata du'a. Nama baay'ee jira. Yuutuubii chaanaalii kana banatanii hojjechuu hin barbaadanii akka kafalummoo hin beekanii garuu maal sodaan kaameraa fuulduratti ba'ee akkamitti hojjedha. Kaameraa fuulduratti ba'ee akkamitti dalaga. Hin sodaatanii dhugaadha nama sodaachisaa gaafa duraatiif eenyummaan anillee taanaan gaafa duraatiif akka irra haasa'u kanatti hin haasa'u. Sababni isaallee guyyaa jalqabaatiif kaameraa fuulduratti baatee akka irraan haasa'u kanatti haasa'uun baay'ee ulfaataadha. Garuu immoo soota keessa baratta guyyaa lama guyyaa sadii akkasitti ta'uu danda'a guyyaa afuraffaa guyyaa shanaffaa kalaas akkuma nama kamiittuu haasofta akkuma nama kamiittuu hojjetta akkuma nama kamiittuu dubbatta.
Kanaan isiniin jedha daawwattoota. Duubatti harkachuu haa dhiifnu, sodaachuu haa dhiifnu. Qalaas takka hartu miidiyaa irra baanee wanta hojjetamuu qabu kamiyyuu haa hojjennu. Waan rabbiin hin jibbine, waan rabbiin hin barbaanne, waan hin ta'iniin, waan amantiin keenya irraan nu daangessu waan hin ta'iniin, waan aadaan keenya safuun keenya irraan dhoobu waan hin ta'iniin, waan silaa hojiidha jedhamee namni hojjetu, waan silaa nama bohaarsu, waan silaa nama bashannansiisu, nama gammachiisu jenneet ni yaadne, waan silaa chaanaalii kee ittiin guddifachuu danda'a, jiruutii ittiin mo'achuu danda'a jenneet ni yaadnu hojjechuudha bakka. Nama tokko kanaachuu hin jiru. Mana kiyya namni dhufee na sirreessu hin jiru kiyyuma. Yoo biyyuu kiyyuma. Danda'u ana sirreeffata dadhaba akkasumatti itti fufa. Homaa wanni biraa hin jiru. Kanuma isin jedha daawwattoota keenya ofitti haa amannu. Kana bichaa miti waa hedduu dhugaa rabbi biyyuum arabaa san gizee dalanii manuma arabaa san keessa gizee jirru yoo nu ofitti amanne arab nutti amanti dhugaa rabbi. Yoo nuti bakka konfidensiin keenya yaani haga xiggiititti ta'e isaan sodaatan dhugaa rabbiin sodaatan mis sarraatanya kustaarra fi sarraatanya hi jettu qixxeen laalan. Tan muka kolfaa olsan erga oolan malee takkostaarri jettee bakka hojii isii hojjettee hojii keessi sirraatan hojjettee gizee riba keetii kabajjee gizee nyaata keetii kabajjee jettaanan isaan illee akkasumas sii kabaje. Ati garuu gizee nyaatullee isaa wantaanan fiida dhugaarta bishaan lafa keetti fiida sa'aatiin riba keetii ga'e isaan soomanii fiida taanan isaan illee akkasumas itti taphatan bakka. Jireenyi illee akkasuma. Jireenyummaan addunyaa kanaatu akkasuma. Ati xankaarraa taanan, ati karaa qabattisan irraa duuban deebitu taanan, hojii jammartisan galmaan geetta taanan jireenya kee hin moo'atta. Eessumattuu biyya kamuu ta'etti. Laa arnam tokko suuqii bane karaa sanillee suuqii bana. Arnam tokko uffata gurguruu jabaan illee qoy kana wayya. Ara takka teettee taakilti nagadi qoy kana wayyin naami. Laa yaani mataa keessa eejamu namas eejajare. Homa namni jedhe laaltee gadi himte kalaas. Homa takka yaani ofitti amanamummaan hin jiru. Waan namni godhe hunduu qoy isiin rataarrafte illee rataarrafa. Laa hin jiru turfiin akkasii tasallee. Ara YouTube chaanaalii bantee viidiyoo 3 viidiyoo 4 irratti hojjette ani namni laalaa jiru. Dhiisee waan biraa hojjedhe. Namni eessaa dhufe silaala gaafsi barate silaala namni tokkochi seenaa kiyyoo isinti mee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf YouTube kana banee namni lama subscribe na godhe galgala YouTube kana banee dhugaa rabbii hirribna qabu dide akkam ta'e namni argee subscribe na godhe ani namni argee torbaan tuyyuu namni tokko namni lama subscribe na godhe jedhee tasa yaadeen beeku garuu namni lama subscribe na godhe odoo herraafin bulee isiniin jedhe dhugaa isinti fakkaatu bakka. Wanta qabe kana galmaan ga'uudha kaayoo kiyya. Ani YouTube kana gizee banuu nama meeqatu nama birrii takka arna gargaaruu hin dandeenye maratuyyuu hin milkaa'u. Dhiisi milkaa'u. Kanammaa nama sa'a 20 firoosirra taa'ee inni afaan banaa ooluutu irraa argata malee irraa argachuu hin dandeetu dhiisi. Dhiisa bochi. Namnummaan nutti natti asaanu namnummaan ani mara yaadhee namni an gooddanyaa lubbuuti jedhu namni ani fira as natti aanu jedhuun nama meeqatuyyuu kun isin awwaaxa'u dhiisii naan jedhan. Bakka har'a garuu goobas jabaadhu. Jabaadhu. Goobas barsi beena duraanu. Laa wallahi duraan na beektu. Laalii namni kamuyyuu akkasuma. Yoo ati xankaarraa taatee wanta qabde san haga xiggiititti ittiin gaajettee irraa argadha jettee dura amantii mataa kee amansiiftee jammarte taanaan haga gaafa irraa argattuutti dhiisuu baatte taanaan akkiin irraa argatta akkiin namallee amansiifta. Dura of amansiisi of amani ani wanta kana hin godha. Yoo biyyuun mootummaa irratti irraa hin deebi'u jettee amanti taanaan namni sitti amana. Nama arasitti amanu odeessan immoo gaafa ati hojjettee hojii san galmaan geette amansiisuu dandeetta. Kanaa jecha daawwattoota kiyya oduu isinti hin baay'isu nama amansiisuun duratti ofii keetii ufamanii. Ati ani hagam xankaarradha hagam waan qabii kana bakkaan ga'uu danda'a jecha ofitti amanuun dirqama. Ati ofitti amantee kaate taanaan namni sitti amanne hin jiru. Namni itti amansiifne hin jiru. Bakki hin ga'amne hin jiru. Bakki kamuyyuu ni ga'ama. Kanaa jecha wanta qabni tokko galmaan ga'uuf akka bishaan yaani garana illee hojjiste garana illee hojjiste garana jedhu garanallee jechuun sun taane gizeen ammaa gizee jabinaan karaa qabatanii deemnaa jabinaan karaa qabatanii deemnaa immoo bakka hin ga'amne jirtu sallee bakka kamuyyuu ga'uu dandeettanii jabaadha warri YouTube chaanaalii banattan jabaadha viidiyoo irra gadhiisa bakka hojiin keessummaa haa ta'u viidiyoo irra gadhiisu idiit godhuu taampinaalii tolchuu bareechuu. Kaampinaan hojjetanii viidiyoo irratti gadhiisan viidiyoo yaada bareedaa qabu irratti gadhiisan taanaan biyya jiraatanii firaanka hojjechuu dadhabuu dhiisuu dandeettan aadiidhaan rakkoon qabu waan yeroon irra jiru waan gizee ammaa maaltu irra jira namni maal dubbataa jira kana fudhatanii irraa haasa'uu dandeettan gaafa galtaniiti kana irraa haasoftan taanaan namni isin ilaala wanni isin ilaalle hin jiru wanti isin haasoftan bichaa waan fudhatama qabu haa ta'u akkasittiin isin jedha daawwattoota keenya wanta qabdan galmaan ga'uuf
haga dhumaatitti itti cimaa itti jabaadha wanti bakka hin geenye tokko hin jiru wanti hin guddanne tokko hin jiru isin jedha daawwattoota kiyya. YouTube ta'ee TikTok ta'ee maali ta'ee nigdii ta'ee yani biyyu arabaa san dalagaa biyya arabaa san ta'ee arabni nama rakkisuu dandeetti cannaqamuun jira hirriba dhabuun jira maal ta'uun jira garuu ani biyyaa gaafa bahu maal godhadha jedhee biyyaa bahe har'a sababa maal ta'eef jechi keessuun galma ga'uu dhabe ka jedhu irratti xiyyeeffachuu biyyaa bahe anka biyyaa bahe mana ijaarrachuuf yoo ta'e anka biyyaa bahe rakkoo kee ofirraa furuuf yoo ta'e ebalu rakkadha jedhe isallee merga ebalu rakkadha jedhe isallee merga ebalu kaasumatti dhumeen jedhuma waan ani yaade sun galmaan ga'u tasallee kana jecha maalinni dhimma manaa baaneef san beekuu kaayoon kiyya maali karoora kiyya maali rakkoon tiyya maali kana hubachuudha dirqamni keenya kana gaafa hubanne bakka hin geenye abshiru rabbi nu faana jira wanni yaadne tokko wanni bakka hin geenye hin jiru jabaannee hojjechuun nurraa eegama kutannoo qabaachuun nurraa eegama kutannoo qabaannan jabaannee hojjennaa wanni bakka hin geenye kamiyyuu hin jiru ilmi namaa hojjetee wanni buri hin geenye hin jiru rabbi nu bira jira waan ta'eef kana jecha daawwattoota keenya amantii fitirratti jabina qabaachuun dalagaa fitirratti jabina qabaachuun wanta akkaan jireenya namaa fooyyessuuf nama gargaaru keessa isa tokkodha. Aga amma teettanii gizee keessan irraa qooddanii na dhageeffachuu keessanii guddaa isin galateeffadha. Haga viidiyoo biraa ka isin bashannansiisu ka isin taphachiisu ka isin kolfisiisu ka yani rakkina keessa jirtu isin dagachiisu qabadhee isin dhufutti share like subscribe gochuudhaan na jajjabeessuun irraanfatina yoo yaadni kiyya kun mootu yaada hin taane kan dubbadhu ta'e nama ta'e kan dogoggorre waan hin jirreef komeentiidhaan bakka kanatti osoo sirreeffatte jedhaati komeenti keessan naa kaaya lakki sirriidhaa yoo jettan mootu yaada sirrii dubbatte yoo jettanillee komeenti keessan naa kaa'uu hin irraanfatina hayyee nagaa naa ta'aa fayyaa naa ta'aa bye.